أنا أقول دوبا أما وين ما بكم جاء على هذا خلنا نتيجة ما وانت فلا أفوري وأقوم كبدو تونو إذا كنت لوكيشن إذا هني وانا راكب دوني كبدا تعملوا دبتو كده دبتو كده لما كبر دونا إن شاء الله دقيقة ساتناس أو بليسك يعني بيت أوان تكتر أكشينا نتنا بنجعله هندي سادا شينا نو أمبيسكوته الرئيس اللمان قرتي كيسافو فرماتي في جوادين بيخي حواس خنا كيستي أكما حواس خيني خورم وخالاتو نموتا جيرين كيستي فكي نماتو كيساتوكو boru seenaanis gartee seenaanis nu gaafachuu teessi rabbiin nu gaafachuu teessi maaliif odoo isinichi jirtanii ijoolleen tun akkamitti kana taati itti gaafatama jalaan baanuu beeke. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota maammeedhaa warri taatan marti keessanuu salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaadhaa balalistee qilleensa gubbaan isin bira hageessisin jechaadha. Alhamdulillah arras jibine jira waan takka oduu gammachiisaas qabannee dhufne waan nama gammachiisu keessa asumaan gammachuutti ibsachuu barbaada. Maaliif jennaan gaddaa fi gammachuudhaas waliin qabna waan ta'eef anis keessanii isin irraa hin dhaladhe waan ta'eef gaddi kiyya gadda keessanii gammachuun tiyyaas gammachuu teessanii yoo waan yaadu akkuma gartee isinis bu'aa bahii eertuun wajji deemaa turtanitti yeroo nuti gadda keessee nu wajji gaddaa yeroo nuti rakkanne nu wajji rakkachaadhaa yeroo gartee gammachuu teenya nu wajji qooddachaa jirtan yeroo bakka nuti dabnettis nu gorfachaa jirtan qaama keenya jenneeti gaddaa fi gammachuu isin wajji qooddan arra alhamdulillah wanni nuti gammachiise maali maamee oofattan taate arra obboleessi kiyya qaalii fi gaariin namaadha caalaan qabsaawaan falmataan dhiirti gartee guyyaa gartee qiiqiidhaan nama wajji dhaabbattu akkuma gartee gaa jarri maafiyaan zakkoon faan jechuudha. Zakkoonii fi guruppiin isaanii jaartii caalaatiin wal qabatee jechuudha. Addee kimiyaa waan isaan irratti dalagan walumaanuu harkaa ture. Caalaa mana isaatti itti dhufanii akka gartee ilmi namaa naman goone if wallaalchisanii dhamaasanii biraa yaa'an. Garuu rabbiin akka gartee akka isaanii hin taane alhamdulillah arra bayyanatee ol ka'ee jechuudha. Fayyee dawaas gartee namni godhee obboleessa kiyya qaalii fi gaarii namaa jawaatee rabbi irraa jaalatu addee furmaatee yookaan doktar furmaatee yookiin piroofeesarummaa fudhachuu deemtama piroofeesar furmaatee ta'uudhaaf maaliif jennaan wal'aansa isin gartee doktara nama qalbii cabeeti yeroo gartee jawaateen qalbii cabe keessatti doktara taate wal'aanaadhaa turte jechuudha cinaa dhaabbattee haa galatoomtu. Obboleessi kiyya qaalii fi gaarii jawaate nama guyyaa gartee gaddaa si hojii dhaabbatee guyyaa roorroo si hojii dhaabbatee roorroo sirraa qolachuudhaaf si hojii dhaabbate gaafa inni gartee gadda keessa seenii dheeyxee jajjabeessitee cinaa dhaabbattee wal'aansa goote guddaa takka galatu anillee halaalarra taa'ee akka caalaan ta'e akka waan caalaa mudteessan laaluun hedduu takkanatti dhufaatti. Garuu iddoo isin jirtanis beekee isin dhufuu hin dandeenye. Maaliif mana caalaatiis fuutanii iddoo waan irraa hijjiirtanii akkumaan gartee asii dura si dubbisetti atillee yeroo fi gartee akkaataa hunda keessatti anaatu haala mijeessi dubbisa jetteeti gartee gaa guyyaa irraa kana baalla manaaf qabdi. Galatoomi suniif jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galanni haa ta'u. Gaaf tokko ni beektaa maal jedhanii qocaan kun qocaa nama jirtu ni beektanii kagartee qocaa dhakaan dugdarraa qabu jechuudha. Bineensa gartee dhakaa dugdarraa qabu kana qocaa jedhanii loqota biraatti immoo hin beekne ammaaf yaadatu. Warri gartee loqota biraattis beektan gartee nyaatichiisuu ni dandeessan. Qocaan kun dur dhakaa kana dugdarraa hin qabu jedhan. Akkasitti allaattiin gartee samiidhaa tun itti wal geessee qadaa godhachuudhaaf yoo haa laaqana yoo haa ciree haa taatu yoo haa gartee akkas jedhanii gaa'ii yeroo gartee laaqana alanfatanii nyaachuudhaaf irra walii galan arra qocaa kana haa nyaannu jedhanii yaa qocaa jeen yaa'oo allaattiin samiidhaa sirra walii galteeti arra eessa seentaa si nyaachuudhaanii siin jedhanii jeen akkasitti duba qocaan kun hayyee walii galtee isaanii san keessa rabbii wayii jiraa jeen rabbiin hin jiru jeen eega rabbii wajjin jiraan rabbiin na wajji jiraa jeen duba
hoggaa inni rabbii isaatti amanee rabbii isaatti of kanne hoggaa isaan dhufanii gartee yeroo isaan silaa dhufanii gartee irra bobbanii isa nyaatan akkasitti rabbiin fuudhee dhagaa irra kaa'ee jechuudha. Akkasitti qocaa rabbii gaafa san baraaree akkasitti dhagaan san rabbiin dhagaa irra kaa'e ichii fi harma hedduu qocaan dhagaa sanii tikatee fi deemaa jira. Sanaaf nama gartee garee shiraa hangam fadhayyoo hammaatan hangam fadhayyooniif gartee shira yaadan yoomiyyuu hin milkaa'an wanni jennuuf maali haqarra waan jirru dhugaarra waan jirru dhugaa waan dhaabbadhu waan lammiif hadoonu waan nama keenya miidhama nama keenyaan feeneef caba nama keenyaa waan nu dhagahamu rabbiin isaanii wajjin jiru rabbiin haqaa wajji jiraa jennee jechuudha. Suneefu jaalatamtoota kiyya inshaallah meegaa jiddumaan jawaadis guyyaan sa'aa fi daqiiqaadhaa wajjin gartee yeroo kana kana gartee na bilbilinaan jee meegaa bilbila isaatis walumaa na hordofnu isin jaa. Meegaa jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya jawaadii fi bilbila meegaa walumaa nu hordofna waan gartee inni naan jiru akkaataa inni itti naqee galu akkaataa inni itti na simatu. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam obboleessi kiyya qaalii fi gaarii kam jawaate? يا Ana Maammeedhaaf. Obboleessi kiyya qaabarre yeroo hedduu si barbaadaatiin ture gaayitii kaleellee gaa dhaamsaanaatu gartee haala mijeessee si dubbisanaan jettee baallama irratti naa qabde. Anis bar waan biraatii miti obboleessi kiyya yoo nallee jaaladhu feetu nallee jibbi garuu ammoo haqa kana dhugaa kana beeki rabbii sin jibbu uumaan lafaati sin jibbu uumaan samiiti sin jibbuuti hanga jirru dhugaa wajji dhaabbannaa roorroo teetan anis garaa dadhabeetumaan gartee si wajji dhaabbanne sirraa qolachuu qabna jeegaa akkumaan sooshaal miidiyaa gubbaa jiru san qaamammaa biratti hin argamne naan jechaa turani anis haalli naa mijjooyne isaafis hin mijjooyne sunumaafin gartee qaamaan biratti hin argaminii jechaatiin jira obboleessa kiyya tadhiyoo tanaa gartee caalaallee hedduu takka garaana nyaachuu jirti silaa guyyaa isaan gartee akkas taansan ati bakka jirtu gabbaatee isa bira dhaabbachuu mi'aanaa bira dhaabbate jechaatiin beeki yaada qaba. Kan negeri orang berkumpul dia cuci pada orang ini orang muda sih kerja juga terkatin tidak. Awalnya di tingkat mereka, nama uji nama di, bocah nama jipa mana mereka, nama jipu. Nam garet. Kenapa? Adik aku nama orang dukul tidak, karena sama dua pada orang mereka karena ada dia mutere. Kami urjirnya dia kan dia telah ikut wane kalau jinda orang pada atas nama dia. Enu amanya di enu di sana kan aku sudah tahu tapi nak berita gitu di dalam berita di jadwal aja itu nak berita itu neraka. Awal semua orang muda umumnya ada lupa kan di Jawa nabi ya. Dia dulu dia di kita rumah orang tinjau terkait tidak ama anaknya saja ini ramai kan orang lain jadi bersama. Hayyee hawaasni Oromootis gartee maa biratti hin argamne kophaa teessee maal lallabde naan jechaa ture beeyta amma beeki dhimmi gartee fardiin ammaan tanaani beeyta kaniin silaa gartee wanni jiru amma viidiyoo gartee caalaan eega fayyees alhamdulillaahi gartee caalaan fayyuudhaas hedduu takka gammachuu guddaan natti dhagahama atilleen akka obboleessaa tokko cinaa dhaabbattee yaalasaa san akka inni fayyuu gartee tattaaffii nati goote carraaqii nati goote gartee hedduu takka nama gammachiisa. Amma caalaan amma beekemma keekiyyaan eessa jiraa jee beekemma edaa'u gartee ugaa dubbatu booyaa beeyta. An bakka tanatti keekiyyaa fi ilmoo saadhaa wajji barbaaduu keessatti ati gartee yoo wajji argamte rakkoodhaan dhufaati. Bakka sanii atis gartee bakka jirtu gabbaatee gartee gaa jarri shiraa kun siifi furmaatee gartee barbaadu jira bakka san anummaan haasi dura wareegamu. Ilmoo taanaanis gartee caalaa wajjin anaatu barbaada atis caalarraa naftu caalaanis irraa nafu bakka tanatti ammoo guyyaa gartee siifi furmaatee rakkoo keessa buutan iyyuurra duruma beeki namni waan takka fala barbaadu wayyaa jeetiin beeki yaada qabaa beeyta. Sebenarnya ada masalah. Ikitin, wahai sanir lah, semua keputusan kamu obrak kepada kamu desa tu. Wahai surat itu bersumber pada tiba ya ada jiran ini ada betul na. Asaran nak pun dan dia itu.
asirratti bara jarri akkuma sooshaal miidiyaa nuti hordofnutti isaanis sooshaal miidiyaa hordofanii takka ji. Intaatu beeyta amma bilbiluma kana huniin shakka amma innaa shakkuu keessa waan takka beeki namni waan garii taqaamaa walit dhufee walitti himuus ni jirti. Waa hedduu tarii sooshaal miidiyaa irratti gartee hin dubbatin hedduudhaa jira waan na mudatees akkaataa isaan nama godhanis waan isaan qopheeffataniis gartee waan akkaataa isaan gartee karoora silaa fuuldura itti yaa'u jiranis garuu waan takka takka gara qabachuu dadhabeetumaan roorroo isinirra geessu gartee edda geessu gartee fanjiin haadhootu geetuma gartee gaa qilleensuma naanillee hawaasnilleen akka dhiibbaa sirra godhan geetiin takka takka dubbadha malee waa hedduudhaa jira. Dubbaadha bakka amma cidii isaanii zuma jiruudhaan adda nu qooddatanii jaartii ati fuudhii an jaartii isaan fuudhu takka fuudheetiin jira amma ati fuudhii yaani ilmaanii fi jaartii jireenya kiyya beekaa duruu dhaalee zumaan jiruu fi amma lamadaa takka dhaabameetiin jira kan lamadaa barattu qooddachaa jiran kan cidii isaanii takka dhadhuma. Tana odooniif isaan akkas hin godhiniin gartee dugugguruu lafee duudaa qabsoo kana keessatti furmaateen gartee dugugguruu lafee duudaa waan taateef jawaadee hidda jalaa ciraniiti kophatti gartee akka inni maraatee carqa facaasee deemu godhuudhaaf yaa'an jiraadhaan gartee ajjeesuu deemanii jeetiin dubbadhee ture viidiyoo odoo isaan sani waraabin keessatti sagantaa jarri hedduudha qaba. Dhugaafee dubbattee turte tanaa fi adeera beekin jiraaniiti. Ammaan kana. Ayyee. Inni isaan silaagoon kaayyoo isaan qaban akkuma ammaa kana itti fufee jiru kanuma afaan waan ani dubbatte beekta amma waan lamaa fi sadii harkeetiin jira ta'u jirra oolte. Ayyee. Waan kana hedduun akkana ajaa'ibee adii qorraa guutamu dhugumatti jira kuma qabdamu moo bifa jijjiirrattee akkana godhu jirtamu soddaan keessaatu wara biraa yordeeti masoo qorraatti ajaa'ibaa kana qabatee handaa adda qopheesseetiin jira jee eenyu bakka kan nama maqaa jira akkasatti miidhagee waa qopheessaa jira. Tatu eenyu amannee eenyu deebinee eenyu wajjin jiraanne yaama yoo mootota kana jiraachuu baanne yaamaanne ati deeggarsa tokkotti dubbachaa jiranii hawaasa keenya harkaa gana toomanii. Dhageessaa tanaas obboleessa kiyya ni beektaa waan takka tali akka sheenaan natti nafne Hacaaluu hundee isaadhaa sheenaan nu hambisee kute. Arra isin lamaan gartee keessaafuu furmaatee fi jawaadeen beeke hawaasa kana keessatti akkuma hawaasa keenya Oromoo haalaattuu namoota jireenya keessatti fakkii namaa ta'u keessaa tokko. Boru seenaanis gartee seenaanis nu gaafachuu teessi rabbiin nu gaafachuu teessi maaliif odoo isinichi jirtanii ijoolleen tun akkamitti kana taati itti gaafatama jalaan baanuu beeke. Kanaaf anilleen qooda kiyya akka sheenaan natti nafne akkaan boru gabbeen boonye arra gartee odoon jiru qabsoo tana keessatti wareega barbaachisu qooda silaa gumaachuu qabu isinii wajji gumaachuudhaan qabaa abbaa haqaatii wajji qabaa dhaabbachuun qabaadha. Maaliif jarri dhuga abdi amma gingilii fide yookaan waan fide san akkaataa itti zakkoon baasee fi tartiiba gartee sagantaa isaa wajji qaban beeki jarri kun warra walirraa cituu miti beeki maafiyaan maafiyuma. Asa obboleettiin tiyyaa obbo wajji lalootarra wajji gangaloota wayyaati ana buma mana kiyyaatii irra naa wayyan jenne hoo anis wayi natti hafte. Ayyee. Kanaafuu duuba amma waa'ee amma bakka mucaa caalaadhaa kanarratti adeema wanti filaa hafuurri waa quba qabdu to'annoo isaatti lokeeshinii isaanii waan irraa qabdu ni qabda. Yoo dubbachuu feetes dubbachuu feetes bakka biraa goone inshaallah.